Akkam jirtan oduu isin dhageessifna. Geeba kubbaa miilaa addunyaa Qaataritti gaggeeffamaa jiruun kaleessa sadaasa 18 bara 2015tti Morokoon Beeljiyeem 2-2 injifachuun garee kubbaa miilaa cimtuu ta'uu isii raggaasifteeti jirti. Kaleessa mo'amuu Beeljiyeemiin kan beekaman deeggartoonni Beeljiyeem hokkara kaasaniin magaalonni Beeljiyeemii fi Hoolaandii raafamaatti bulan. Dorgommii har'aa gaggeeffameen gareen kubbaa miilaa Kaameroon Sarbiyaa wajjin kan taphatte yoo ta'u 3-3 walqixa bahaniiti jiran. Tapha kana irratti ittistoonnii fi galii eegaan Kaameroon hanqina mul'isaniin Kaameroon carraa injifachuuf qabdu dhabdeeti jirti. Gaanaan Kooriyaa Kibbaa waliin taphattee 3-2 kan injifatte yoo ta'u akkuma Morokootti carraa dabruudhaaf qabdu bal'ifatteeti jirti. Tuniziyaan ramaddii isii irraa qabxii takkaan dhumarratti kan argamtu yoo ta'u itti aansuudhaan garee cimtuu Faransaay wajjin kan morkitu waan taateef hireen isiin dabruuf qabdu akkaan xiqqaadha. Ramaddii biroo keessaa immoo gareen Jaappaan tilmaama olaanaa kennameefii ture. Akka hin eeggamneen Koostarikaadhaan waan mo'amteef gareen Jarman tangalaaf darsa guurattee turte irratti abdii horuu dandeesseeti jirti.